sinu qabna dhume dubbi yeroo geessinu garuu iddoo keenya eenyu jira dhimma nageenya bulchiisa naannoo sana buusaa gonofaa jira waajjira ittisa balaa riipoortii irraa barreeffanna waan ta'eef egaa akkitti gargaaran karaa dheeraa nama deemsisa bakki gargaaran keessi tokkitti dhabaa ammoo rakkoo nama hedduu bira ga'a jamaal macarashaa irratti asirratti dhaammatu yoo gargaarsaa wal qabate yoo jiraate rakkoon raayyaa tokkummaa waan ani siin jedhu gabaabumatti yoo danda'ame fakkeenyaaf amma kana akkaawuntii kana namoonni baay'een hin beekani riipoortiilee barbaachisuun akkuma jiru ta'e ijoolleen biyya ambaa jiranii karaa liivii kanaas otoo uummata keenya maxxanfame hayyee tole mee akkaawuntii egereef kan waldaa egeree akkaawuntii waldaa egeree hayyee deema sadii mara dhaammatu jamaala masitti dhaamsira akkaawuntii sinii maxxansina akkasuma achuma jaragal jechuun danda'ama ambar waa jaragalchuu waldaa nu galchaati asiin kenna ustaada asaasin maalatti kolfite waan beeku rakkoo ittiin jaragalchuun beeku jedhee umriidha sirrii mee takkaase dhugaa dubbachuudhaaf uummata keenya qaalii fakkeenyaaf an akka aslii an akka mubaarak an akka makiifaa baay'een ni jirani qaqqaaliin oromoo gargaarsaaf waa gurguddaa godhanii biyya keessaas biyya ambaasan akka raachuu fa'an akka masiifa hedduu jira warroonni foolare guddaa godhanii yeroo ammaa kana wantoota akkasii kana oofaa jiranii haa ta'u garuu warroonni immoo karaarraa maqsuudhaaf gargaarsa kanallee afaan keenya baratanii waa hedduu godhanii uummata beelee irraa waa qoddachuuf godhanis ni jiranii isaan kunillee laftaafii dhugaa dubbachuudhaaf karaa raayyaa abbaa maccaa koottaa ijoolleen keenya uummanni keenya otoo karaarraa maqiin dhugaan keessan haalli keessan otoo karaarraa maqiin akka karaa raayyaa tokkummaa barbaadu amma sada deebiiwwan hin barbaadu gareen tokko yeroo ergatu garee akkanaa faca'ee yoo dhufe inni dhufu amaanaan akkaawuntii dhaabbata kanarra galaa miti inni ni dhufeef maaliif waadul piroograamii hedduu Afrikaa qabna fakkeenyaaf dhiyeenya kana maashina keenya bitannee libree keenya furanneerra horii saammoon kaffalle ammallee baankiin horii ammallee nuun mirgomne horii saammoon kaffalle siitii qabbaadha dhaggeeffadhu birriin yeroo fidee ka'u birriin kun kan maaliiti sinigalee dubbi kan maaliif dhufe kanaaf yoo faffaca'ee dhufuu baate baay'ee gaariidha bakka tokkotti yeroo dhufe bakka tokkotti namaa dhaqaa akkuma uummata naannoo adda addaa anis dhuunfaa kootiin birrii amma kana galcheera jechuun suni maallaqa sanatu yoo walloo dhufe booranaan geessa yoo booranaa dhufe cinaaksaniin hin geessa sinigalaa dubbiin akkana ta'uu manna isa walloo dhufe walloo na dhaqu akkana inni walloo dhufe walloo lafa dhaqu walloof dhufe jedhanii maqaan irratti barreeffamee dhufu inni booranaa dhufe booranaa dhaqu inni wallaggaa dhufe wallaggaa dhaqu amma dhiyeenya kana amaanaa wallaggaa dhufe qarshiin 500 nu bira jira dhiyeenya kanaa jechuudha akka kanatti moggaasanii ergatan lafaa qaban ammallee ergine nu sinigalee dubbi bakkatti deebi'aniiru jarrisuun bakkatti deebi'aniiru waan ta'eef rakkoon akkuma jirutti ta'e 500 wanni yeroo addaa kana keessa nama meeqasii ga'aa inni jedhamus akkuma jirutti garuu maqaa wallaggaatiin lafa taa'aa jira. Hawaasa keenya amma birriin kanaan dura walloo dhufe jala na bira birrii 100 fi kan kallattii Finlaandii dhufe qarshii 171 kan hartummaa furseen na bira jira amma yoo akkaawuntii egereerra jira dhaabbata egereerra. Sanatti daballee amma gaa yeroo wallooti akka inni naannoo walloo dhufe naannoo walloo akka dhaqu nu godha gareedhaan malee yoo nama tokko ta'e itti rakkanna eenyuuf akka inni dhufe waan hin beeknee fi akkana jedhamee akka ittiin qophaa'amuu fi amaana kana dhaammannaa isiniin jenna ulfaadha jame ergaa dhaabbattu qofaatti. Bismillaahi rahmaani rahiim. Waa'ee gargaarsaa isinii dubbattanii gargaarsa kanaatu gosa hedduudha. Nama beelee nyaachisuu, haddaaree uwwisuu, harakkate hamanaabee mana galchuu akkuma jirutti bakkuma jiru sanittuu akka inni hin duune akka inni jiraatu godhuudhaaf bira dhaabbachuun akkuma jirutti roorroon har'aan tana uummata walloo irratti deemaa jirti. Qabeenya isaanii gubaniiti. Akka lamuun hafne. Qabeenya isaanii gubanii mana isaanii gubanii miidiyaa waraabanii miidiyaatti illee dabarsanii qalbii uummata keenyaallee bakka jiru gubaa jiran. Akkas midhaan gubanii. Wanni guddoon wanni hawaasa midhaan asirra jechuun fedhu gubanii dho'isuun akka tokkotti miidhaa ta'e gubanii dho'isuurra gubanii akkatti isin gubne akkatti qabeenya keessan gubne akkatti isin gubuu teenyu agartanii jala dubbataa isayyuu. Waraabanii miidiyaarra gallakkisuutu irra nama dhaga'ama. Haa ta'u malee nutis
asirratti waan isaaniin jennu qabna.